baga nagayaan dhufte sabboonaa keenya. Nagaan wayitan isinis wanni irratti dubbachuu jirtu waan sirriiti. Opiidiyoon walumaa galatti amma uummata bartuutti dhume ilaalchisee rakkoo uummata baalee keessa beelaa fi deemuun daramaa jiru ilaalchisee yaadnati kaafte sirriidha. Garuu opiidiyoo amanuudha jalqaba namni keenya bilisummaa fi gabrummaa nama addaan baasee nu banneetu guttaadha. Akkanumatti opiidiyoof harka dhaanii jalqaba uummata kana amananii jechuudha. Harka dhaafii turan. Deebi'anii immas isaan kana arrabsuun dhibdee cal ja'anii jiran namoonni baay'een amma beeyte. Kanaaf jarjaranii faarsoo akkas nama godha barra. jechuun haalli siyaasaa ni jijjiirama. Haalli siyaasaa akka qilleensaati. Ganama ol bubbisaa galgala gad bubbisaa akkasii beeyte. Kanaaf namoonni keenya akkanuma jarjaranii opiidiyoo tanaaf harkadhaan hojii opiidiyoo duraanis osuma beekanii jechuudha. Kanaaf amma yoo rakkoon dabree bakka bakkaa uumamte homachuurra jalqabu maasuuta jarjara malee silaa opiidiyoo faarsanii bira dhaabbachuu baatanii gaariidha. Amanumaa hin ta'u gonkumaa opiidiyoon amanamuu hin taatu. Amma daangaa Oromiyaa keessa bakka irraa dhufanii dhawan Affaari maal haa jedhani malee daangaa Oromiyaatti seeraan sararanii hin beekan opiidiyoon. Daangaa Oromiyaa isa beekan hin beektu opiidiyoon maal beektu. Dantaa Oromoo fi Oromiyaa lafa Oromiyaa daangaa sararanii eeguudhaaf fedhiifis hin qaban. Isaan duraanis maallaqa opiidiyoon maallaqaan bitamtee hojjechaa turte. Ammallee isaanuma sanii malee nama biraatii miti namni biyya bulchu jiru. Kanaaf akka waan nama addaatti hawwiidhaan Oromiyaa tana eeganii jijjiirama ajaa'ibaa fidan jaanii waan irraa eegan takka hin qabu. Isaanuma kalee ilmaan Oromoo dhiiga dhuguu ture sanii malee jarri yaaroo ittiin dhalannee jechuu keeti. Kanaaf opiidiyoon amanuun numan barbaachisu furmaanni yoo jiraate amma akka kiyyatti ammallee humna godhattee jirti opiidiyoon humna godhattee jabaachuunsi gabrummaan Oromoo irra jabaachuudha jeetiin fudhadhan akka mataa kootti jechuudha. Yaa dhugaa keeti namni yoo lakka amma faaka hawaasni guutuun kee sappoorti godhu jiru kan hawaasni deemee mootummaa keenya haarawaatiitu dhufe jedhanii miillaan itti dhaqanii duraanii gartee ummata gawwajjees jaansan manatti itti erganiiti maal jedhaniin gibira irraa gurani amma mootummaa keenya gaddaabna jeen namni gibira tirfii godhee kafalu jiru. Osoo namni hawaasni guutuun akka dhaabbatee isaan deeggaru jiru hawaasa kanarraa rakkoo xiqqoo takkallee furuu hin danda'in gaafa achi humna godhatan faa akkamitti isaanuma barra daseef jarri walumaan uummata Oromoo miidhuu turan duraanis uummata TPLF isaan garaagarummaa qabaniidha. Namni nu miidhan jiru duraanis jaruma kana malee namni addaa uummata Tigree hooggantoota wayyaanee hoomachuu miti. Jalqaba namni badii qabu keenyuma kana amma warra yakka naannoo Oromiyaa keessatti dalagaa ture jechuun amma nama tokko karaa naannoo Tigraayisanii jechuun hooggantoota saniidhaatti darbanii jiran duraan jechuudha. Geetaachoo Asaffaa akka daddabanii dhiisan malee jalqaba namni silaa seera dhiyaachuu qabu. Warruma akka Alamuu Simee maarree jaan amma akka godina akka aanaatti bakka hundaanii beekama. Namni kan duraanii santu bulchu jira. Kanaaf seeratti osoo hin dhiyeessin sanis seera dhiyeessuu hin danda'an. Geetaachoo Asaffaatis daddabuu miti hidhuu dantaa irraan qaban. Uummata fakkeessuufi malee biifis hattuudhaa miti. Hattuun irratti dhiibbaa godhuun barbaaddu. Waraqaan godinarraa waan irraa baate federaala irraa baate jaaniitu fakkeessanii. Kanaaf amma furmaanni tokkoon akka mataa kiyyaatti yoo jiraate opiidiyoo jabeessuurra uummanni Oromoo dhaabbilee siyaasaa garaagaraa walitti akka dhiyaatan gartee hayyoota garaagaraa biyya alaa fi keessa jiru walitti dhufanii dhaaba jabaa tokko paartiilee adda addaa jala deemuu dhiisanii paartii jabaa yoo hin uummatin abadan dhaaba opiidiyoo kana amananii taa'uun inuman fayyadu Oromoo waan isa adda baasee beekuu qaba. Dhaaba opiidiyoo irraa jijjiirama inuma eeguun qaban abadan. Kanaaf yoo furmaanni yaa nama asirratti dawwalanii harkaa itti fufe hin dhagaya. Kanaaf mee amma waa'ee masjida diigomsa masjida sanirratti hoo maal jetta?
sani beeyte an baay'ee waan amantii tana beeyte hedduu keesseeruun bee waan amma tarii san siyaasaa ta'uu mala dhugumatti yoo manni san kaartaan isaa seeraan ala isaan jirre jiraate amma san keessa odeeffannoo san baay'ee illee qabu masgiinni diigame maal jee suuraa argee jira garuu baay'ee jala deemeen odeeffanne informeeshina guutuun qabu san irratti yaada kannu san amma an tarii dhugumatti masgiinni san bakka seeraan alaa jechuun bakka maal jaan akka maastar pilaanii jaanii dur karaarraa waa kakaasan san yoo waan akkasii taatee fi tarii waan ilaalcha amantaatiif taatee kanaan laalamte amma amantaa teenya akka amantaa teenyaatitti masgiinni bakka fedhetti illee dhaabbatu ta'uu qabu. Isaan illee osoo hubannoo amantii tanaa qabaatanii akkasumatti joozaritti fidanii hin buqqisan ture masjiida rabbiiti. Garuutu ammaal jeetiin fudhadha. Masjiiduma qofaa Finfinnee rakkisee charchiin hin jiru. Wannoonni adda addaa hin jiru Finfinnee keessa. Kana charchiin maan diigamin wanni adda addaa gaanii jiranii maaliif hin diigamini? Kuni waan ilaalcha dheeraa nama laalchisu. Garuutu hundumarraa waan maaliin fudhadhee isaan haa diiganii uummanni musliimaa akkuma beekamu obsaan beekamaa rabbi irra dhiisaniituma ilaalanii garuutu booda charchii diigan. Gaafa charchii diigan amma isaan maaliif kana godhanii uummata Oromoodha amantii waliin naquuf. Booda gaafa charchii diiganii uummata musliimaatiin charchii diigee jedhanii uummanni kaan akka ka'uu barbaadan. Jidduu tanatti kaayyoo uummata wanni dhaasan galmaan ga'uu barbaadan uummanni kaayyoo gartee warri habashaadhaa jaalatu san galmaan ga'uudha kaayyoon oppodiyoodha. Egaa isaan akka uummanni Oromoo hin jabaatu fedhan yeroo viidiyoon ifumaafu shira adda addaatti amma akka Oromoon tokkoomtee jabaattee waliin dhaabbattu hin barbaadan. Oromoo gara amantiisiinis ta'e kutaanis wal lolchiisuu ni feeti. Oromoo yoo humna godhatte amma fakkeenyaaf Oromoon akka waliigalaatti dhaabbileen siyaasaa ABO, KFO maal hundi yoo tokko ta'e Oromoon achi jala deemte namni OPDO bultee jiru hin jiru bara. Kanaaf OPDOon gammachuunsi uummanni wal dhabee karaa amantiitiinis walitti buuftee karaa dhaabbilee siyaasaa kanaanis jidduu seentee akka uummanni walitti dhufeenya hin qabaanne. Jidduu tana siyaasaan si jabaattee uummanni yoo humna dhabe isaan jala deemuun dirqama. Amma bar jaalateeti uummanni dirqameeti malee akka isaan uummanni jaalateeti miti uummanni laale uummata Oromoo hayyootii Oromooti wal biraa dhabe. Akkasuma dhaaba siyaasaa tokko jabaa kan itti amanuu dhabe. Uummanni Oromoodha nama Oromoorraa gartee akkaataa dhabe hayyootaa fi dhaabolee siyaasaa kanarraa akkaataa dhabe malee uummanni Oromoo hin deeggaran. Oppodiyoo kana ifaan ifa beeyna. Jaalataniiti ammallee osoo hin jaalannee sappoortii godhu jiranii. Lammii Ali singalchaati invaayitii ergatta. Kanaafuu ani wanni hedduu na ajaa'ibu. Uummanni amma Harargee lixaa kun yeroo baay'ee namichi nu bulchu kun namicha seeraatii miti. Yoo ati mirga kiyyaan dubbadhettee gabbaate si hidhaasee ajjeesaa sagalee namaa ukkaamsaa nurraa kaasaa uummata keenya miidhaa jiraa jedhanii himachuu turan. Garuu uummanni hawaasni bal'aan maaliif itti callisan? Diinni diina eega jenne booda nuti Oromoon tokko ni falmanneeti diina hunda ofirraa kaasna eega jenne boodatti maaliif itti callisanii kanaan nama ajaa'ibaa jechuudha. Osoo asii gandi tokko iyyuu gandi tokko lakki nuti bilisoomne isin kijibdanii jechuun akkamiga? Kuni waan seeraati miti. Beeyta amma OPDOon hamma tokko dhiibbaa waan hamtuu gama siyaasaatiin yookaan gama akka duratti sani waa kafalaa fi maal jettee nama hidhuuf itumuusan akka durirra jijjiiramni dhufee hamma takka waa wayyaa'eef uummanni yeroo dheeraa gabrummaa keessa waan tureef hanganumaa of hooyyaa'insa jechuudha. Haara galfannaa xiqqoo tana argateeti irraa jechuu jira malee uummanni wallaaleetillee miti. Garuu kanaaf uummanni kunis yeerumaaf malee beekadhu wanti xiqqoon sobanii haasawaan dhagaa bu'uuraa waa kaa'uudhaan haasawaa adda addaa itti haasawuun fafakkeessanii yeroof garuu siyaasaa yeroo itti ni bitatan malee kun hegereedhaaf isaan bakka takka hunkaan beekamaadha. Garuu hanga yerootiif ni fayyada afaaniin kijibanii uummata sobanii uummata bar itti fakkeessaniiti uummanni jechuun amaneetuma namuma akkatti itti kijibee biyya bulchaa turee hin agarree bar uummanni kana dura lolaanii kijiba qofa osoo hin taane uleedhaaniin
Amma afaaniin itti kijibu jiran irra guddaa namni uleen akkasin nama reebee maal godhu jiru waan ta'eef. Amma Uummanni ammas wanni bilisummaatti hedduu nama fakkaattee jirti. ajaa'ibsiisu. Nadii carcarba kana gaan dhufte siin galchaa qo'e. Amma uummanni keenya podiyoo gaafa wayyaaneen bulchitu ifiif falmate lafaa kee wayyaaneedhaaf hoogganamuu dide. Har'a yoo uummanni akkasitti hoogganamuu didee lafaa kee ajjechaan irraa ni dhaabbatti. Hidhaan irraa ni dhaabbatti. Hin dhaabbattu bara. Jarri hunduba akkamii garaagarummaa qaba jira kaaniin hoggaa kana. Dimokiraasii tamtuu jira. Yoo ati waan takka filattee harkachuu hin dandeenye dimokiraasiin eessa jirti? Laal maal seeta? Uummanni waan abdatu lafaa dhabe laal. Silaa itti kaanii finciluudhaaf wanni isaan rakkisaallee hin jirtu. Dhaaba jabaadha lafaa dhabe dhaaba abdatu gartee dhaaba isiniif jirra jedhanii uummata kanaa waliin tokkummaadhaan jechuun akka amma bakka takka takkatti dhaaba akka gaddaa fakkeessanii ganda keessa hanqara osoo hin taane walii galanii dhaabni jabaan uumamee uummataan isin duuba jirra yoo jeen uummanninis yoo abdii irra godhate dhaabbilee siyaasaa ta bakka facaasatan agartaa tanarra abdii waan kutatee fi akkuma dhabaaf caljaanii dhiisu jiran beeyte furmaanni jalqaba hooggantoonni paartiilee siyaasaa garaagaraa yoo uummataaf ka yaadan taate jalqaba isaan tokkoomuu qaban uummanni barkate eeggaruu dhabe hundi dhalataa oromooti miti kaan kadhaaba kanaatis hundi kijiba itti haasa'u kadhugaan hojjetuuf walii wallaaleeti uummanni bar burjaajee jira uummanni baay'ee uummatatti illee hin kofadhu beektaa uummanni caljee yeroo bakka takka rakkoo yeroo uumamte naannoon takka naannoo biraarra cal jettee laaluu kanarratti uummata baay'een kuban hogganto warra anaatu isiniif jira isiniin hogganaa jee uummata kana kakaasee dura deemaa jiru isaan sani rakkoon hoggantoota malee uummanni rakkoo guddaallee hin qabu beekadhu kanaaf rakkoon teenya guddaa yoo jiraatte ammallee dhaabbilee siyaasaa warra dhaabbilee hoggana warra barate warra anaatu beekaa uummanni hawaasni oromoodhaa yoo waliigaltee qabaatee wal dhagayanii gaafa yoo baalee dhumatte Oromiyaan kutaa 11 kaatee iyyite obbodiyoonni sodaatti. Yoo Harargeen dhumte bakka takkaa yoo ka'anii lakki nuti kun nutti hin ta'u jaan uummata kana ni sodaatan ture. Garuu gaafa baalee dhumtu Harargeen lakki nuti bilisoomne isin kijibdanii yoo jetteen uummanni isaaniif enerjiidha kun. Kanaafuu isaan hojii isaanii itti jajjabeessanii gandaan nadda qooduu gosaan nadda qooduu naannoon adda qooduu amantaan adda qooduu itti fufanii jechuudha hojii isaaniiti amma wanni gosummaa fi balaaqalaa akka babal'ise dur oromoon tana ni qabdi hin qabdu eeguma oppoziyoon dhuftee tun hundi dhufte isaan kun isaaniif humna ittiin aangorra turanii jechuudha kuni jalaa baratan ka raajii harree jala ooltu dhiiticha bartii akka jaansanii ummata kaan jalaa baratanii Oromoo amantii fi kutaan gargar qoodaniiti uummanni habashoota yeroo dheertu irra ture bulchaa ture gabroonfachaa ture isaanis kaayyoon isaanii kanuma hedduu galatoomii namaati feesbuuka kanarrallee jabaadha nama waan hedduu beeku nama yeroo hedduu saayibummaa qabnu galatoomii nama biraan afeeraa ulfaadhu yaada keetii fi inshaallah yaada bareedaa akkanaa walii kanuun hedduu gaariidha galatoomii nama biraatiin galcha.